Aju shurrubbee jara kanniin tuttiin Oromoo qawxii godhaa oolee jechuun guyyaa kaleessaa. Konsertiin guyyaa kaleessaa konsertii dhugumatti nama boonsu kama dhugumatti itti gammadee Oromoon marti ittiin bashannanee itti keessatti of argu ture jechuudha. Guyyaan kaleessaa guyyaa taarikaati. Guyyaa xiiqiiti jechuudha. Wanti achitti baaneef akkuma beekamu qarqaarsa waraana adda bilisummaa Oromootiif godhuudhaafi woboo tumsuudhaafi jajjabee tumsuudhaafi waraana keenya bosona taa'anii lubbuu isaanii qabsiisan. Tumsuudhaaf achitti baane ummanni keenya ummanni biyya Jarmanii keessa jirtan warri walgayii kaleessaa dhuftan galata guddaa qabdan seenaa keessa galmooftan hinjifannollee galmaan ga'uudhaaf jabaattanii kana caalaa itti fufuu qabdan isiniin jedha. Marsaa itti aanutti jechuudha. Warri guyyaa kaleessaa chaappaan harka kanarratti si rukutame hin beeytan jechuudha isin. Warri kaleessa chaappaan harka kanarratti rukutame ati woboodha. Waraana adda bilisummaa Oromoo jaalmarroo dirribaatii fi ati garaagarummaa takka hin qabdu jechuudha. Warri kaleessa chaappaan harka kanarratti si rukutamin warri mana ciisaa oolte hujiidhaan rakkattee hafte carraa itti aanutti jechuudha laa. Takkatti ni miti Oromoo nuti waan takkaan argannee miti takkaan garaa namarraan kutannu. Jarman keessa Oromoon ka jiru yoo diqqaate Oromoo 10,000 jedhee asabaan. Biyyuma Jarman tana qofa keessa. Yoo diqqaate mee 3,000 qaba. Nama 10,000 kana biyya kana jiru keessa guyyaa kaleessaa namni konsertii san irratti argame yoo guddatee lakkoofsa namaa isinii hime lakkoofsi isaa baay'ee diqqaadha. Nama meeqa jechuu dandeenya? Nama haga 300 kaa'uu dandeessa. Haga nama 300. Nama 10,000 keessaa namni 300 akkamitti konsertii waraana adda bilisummaa Oromoo irratti argama ka jedhu isin marti gaafiif gaafachuu qabdan jechuudha. Dammaqinna isin barbaachisa. Naannoo jirtan maratti wal kakaasuun dirqama keessan. Sochii godhuudha nama tokko jira namni yeroodhaan isaan qabu jedhaa ka yeroo hin qabne ka dalagataa jiru guyyaa sagantaan kun qabame irratti lafa jala ayyamsiifatee guyyaa hojii isaa san dabarsee guyyaa biraa dhufuu qaba. Isinii galee kanarratti dalaguu qaba. Warri guyyaa kaleessaa dhuftan warri chaappaan harka keetiin rukutame galata qabda. Seenaa keessa galmooytee jirta. Amma booda ollaa kee naannoo kee nama jiru Oromoo yoo ta'e warra Abiy Ahmaditti amanin ilma Oromoo qulqulluu Jarman keessa jiru jechuudha. Kakaasutu sirra jira. Itti himutu sirra jira. Tuttuqu sirra jira. Tuttuqu sirra jira. Sosochoosu jira. Nam tokko waan kanaaf bakka hin kennu callisee jireenyuma kiyya jiraadha jedha. Jireenya isaa jiraachuun Oromoo walii yoo ta'edha. Yoo bilisummaa qabaateedha. Dalagatee qarqaarsa godhuu qaba. Kanaafi warri guyyaa kaleessaa dhuftan isin garaagarummaa takka marroodhaan hin qabdan. Anatu isiniin jedhara. Waraana adda bilisummaa Oromoo bosona seenee dhukaasaa jiruu fi isin garaagarummaa takka hin qabdan. Onneen keessanii isin ajajee jennaan jaalala ummata keessanii saba miidhame kana qabaannaan achitti argamtan. Kanaaf galata guddatu isiniin mala kabajatu isiniin mala jechuudha. Warri callisee manatti hafe seenaa guddaa. Seenaa guddaa jechuudha. Sababiin isaa akkamitti hafe an ilma Oromooti. An Oromoo ta'ee maaf achi dhaquu dhabe ka jedhu seenaan si gaafataa jechuudha. Warri dalagaa qabdan hin beeyna. Oromoo jibbuu fi miti dalagaa qabdanii kana tareera barama kun tareera. Fakkeenyaaf isinii kaa jirra waan fuulduraatiif haasaa jirra. Kana booda ammoo kana caalatti guyyaa kaleessaa yoo xiqqaate nama 300 isiniin jedhe. Nama 300 kana caalatti dabala argamnee 300 finnee dhufuu qabna jechuudha. Marsaa itti aanutti. Konsertiin ni qophaaya. Haga bilisummaa galmaan geennutti konsertiin ni qophaaya. Qabsoon itti fufa. Birrii kenna kana booda yoo waraanni adda bilisummaa Oromoo ka jabaatu taate kaleessa nama 300 mi namni 300 sun qabsoo kana galmaan ga'uu dandeenya. Dhugaa rabbii isinitti maan. Xiiqofnee yoo kaane nama 300 miti namni 100 galmaan ni kenna. Maali wanti nurraa eegamu qawwee dhukaasuu miti tumsa godhuudha dalagachaa jirra. Mallaqa kenna ka dalagannu akkasitti kennuu ummata danda'u uummanni guyyaa kaleessaa dhaqe. Ummata mindaa isaa ji'aan fudhatu akkasitti kennuu danda'uudha. Isiniin boonna isiniin jechuu kiyya warri haftan guyyaa bilisummaa nu arganne manuu dabalamtanii bar. Namni dalagaadhaaf hafe hin jira. Ka osoo beeku hafe hin jira. Ka osoo dalagaa hin qabne illee hafe hin jira. Uf laaluu sirra jira. Yoo isaanuu nutti dabalamuu baatan warri guyyaa kaleessaa chaappaan harkarra si rukutame konsertiin ni dhufa ni qophaaya itti cimi irratti hojjedhu. Injifannoo galmaan geenna. Kaleessallee waan baay'inaa miti ka bilisummaa nuu fide. Namuma qunna garii qabutu qabsaa'ee bilisummaa fida. Fakkeenya ummata Oromoo ummata miliyoona meeqa? Miliyoona 60 jedhan. Ummanni Tigraay miliyoona meeqa?
miliyoona 5 jedhan. Ummanni miliyoona 5 waggaa 27 dhiitee nu bulche. Dhiitee hudduu keessa nu dhiitee nu bulche. Ummanni miliyoona 50 bilisummaan qabnu nuti yeroo mara gabrummaadha daawon wayyaanee daawon TPLF daawon bilxiginnaa. Maaltu kana nu jechisiise? Kutannoo dhabuu Oromooti. Warri amma akkuma isiniin jenne nama miliyoona 10 miliyoona 2 jira Jarman keessa Oromoo miliyoona 2 kana keessa nama 300 arganne. Namni 300 kun bilisummaan gaafa dhufte numatti as dabalama warra. Dogoggora guddaadha namni kamuu dammaquudha qaba. Dammaqinna nu barbaachisa, wal sochoosuu barbaachisa. Namni bakka jirutti wal kakaasuudha qaba. Jarana yoo guddate birrii 10 kennitan, yoo guddate 20 kennitan, yoo guddate 50 kennitan. Nuti ka jedhaa jirru Oromoodhaa tumsuu qabdan, Oromoon bilisoomuudha qaba. Abiyyiin Ahmadoo matakka isiniin goone ilma Oromooti. Tigreen deebitee dhufaa jirti, taphattii miti. Ummanni isaanii karra ala jiru diyaaspooraan Tigraay jechuudha. Mindaa isaanii waan ji'aan argatan akkasitti kennanii. Mallaqaan nama mallaqaan bituu danda'an mallaqaan bitanii biyya keessatti jechuudha. Warra Abiyyiin Ahmad ergatu. Mootummaa keessatti nama godhatanii qabsoo isaanii galmaan gahuudhaaf har'allee gara aangootitti deebuudhaaf iddoo isaan har'a sa'atii kanatti jiran Oromoo ati marti ni beeyta jechuudha. Nuti Oromoo miliyoona 50 ofiin jecha ummanni miliyoona 5 yoo nurra dhiitee funyaanirra nu dhaabatee nu bulchu hagam dadhabbinna qabna. Hagam Oromummaa keenyatti kaka'umsiin jiru kanarratti ummata keenya kakaasuun dirqama keenya jechuudha. Namni kamuyyuu jarana warri guyyaa kaleessaa dhuftan dirqamaan hin dhufne isin. Onneen keessan bilisummaa isin barbaannaan dhuftan. Onneen keessan walabummaa isin barbaannaan dhuftan. Warra callisee ciisu kakaasuu yaala. Gorsa kootu obboleessa waan guddaan kennitu. Hirmaadhu guyyaa akkanaa sagantaa akkanaa qabna. Sagantaa kanarratti nuu dhufi. Waan akkanaa nuu godhi kanatti dalaguun dirqama keenya jechuudha. Dirqama keenya yoo kana maraa dide itti dhiisa. Nuti warri waan qabne galmaan ga'uu qabnu jabaachuudhaan nurra jira. Walumaa galatti yoo kaagana jedhu taate ummanni guyyaa kaleessaa achi dhuftan nama 300 miliyoona 2 keessaa nama 300tu dhufe. Kunummaanuu jalqabaatiif. Yeroo jalqabaatiif waraana adda bilisummaa Oromootiif qophiin akkanaa dhiyaate ummanni gana baay'atu argame. Waan ajaa'ibaati nama gana hin arganna jennee hin galatooma Oromoo. Galatooma ulfaadha. Dammaquu keessan agarsiisa kun. Marsaa itti aanu nama miliyoona takka yookaan nama 1,000 argachuudha qabna jechuudha. Nama 1,000. Isinii galaami nama 1,000 argachuudha qabna marsaa itti aanutti. Guyyaa kaleessaa nama 300 dammaqina guddaa. Duraa waraana adda bilisummaa Oromootiif qophii yoo godhamu. Konsartii woboo jedhamee yoo qophaa'u. Yoo guddate nama 50 dhufa. Nama 10 nama 100 kanan caalu bar. Kaleessa waan ajaa'ibaati nama 300 gadii miti. Guyyaa kaleessaa kachitti argame. Sanirraanuu ijoollee qaqqaalitu dhufe. Warri haftanillee kana keessa hirmaachuudhaaf jabaadha. Wal kakaasa. Jalqaba kuni xumuraa miti. Qabsoonis galman geenne. Tattaaffiin keenyas galman geenne. Gara fuulduraatitti kana caala itti fufnee bareennee argamuu qabna. Maaltu dalagamere guyyaa kaleessa? Seenaa dalayde ijoolleen. Namni 300 ani isiniin jedhu tuni seenaa dalaydee galte guyyaa kaleessa. Takka lama jedhanii yuuroo 20,000 walitti qabnee galle guyyaa kaleessa. Laal nama 300 ilaali qulfii ijoollee qunna garii qabdu. Warri mana taa'ellee mallaqa ergateen jira. Ka quuqama saba kanaa qabu. Ka jaalala saba kanaa qabu. Ka Oromummaa isaatitti amanu. Ka bilisummaa barbaadu. Ka mana taa'ee dalagaadhaaf yeroon isaa biizii ta'ee galmee kiyyarra maqaan kiyyallee galmee sanirra haa koru. Galmee sanirrattillee maqaan koo haa argamu. Hoodhu nallee birrii haganaa na galmeessi jedhee namni namatti ergatee sin jira. Warra akkasiisan barbaanna Oromoo laal. Yoo maruma yeroo dhabde. Yoo maruma biizii taate. Yoo maruma rakkatte. Yoo maruma beellama san si jijjiiruu didan. Hujii kee ooli siin hin jennu. Yoo dhukkubsatte. Dhukkubbii qabda siyyuu sii qarqaarra. Yoo fayyaa qabaatte ammoo qarqaarsa waraana adda bilisummaa Oromoo ogguu jedhame. Yoo manatti haftee mallaqa ergi. Maqaan kee achitti galmaaya. Seenaa keessa galmooftee jirta jechuudha. Isinii galee kanaafi guyyaa kaleessaa warri achitti argamtan takka lama jettanii yuuroo 20,000 walitti qaban. Nama ijoollee 300 isiniin jiru tanarra. Birrii Itoophiyaatitti yeroo deebiftan miliyoona 1.5. Yaa salaam jedhame. Maasha Allah jedhani ijoollee teena nu eebbisaa Oromoon. Oromoon qulqulluun na jaalajaa jirtan ODDU gurra haa buutu dubbiin tun. Agartanii?
isin injifanna jennee kaanee jirra isin injifanna. Warra biyya keessa jiru ka isin har'a hiriira birriidhaan baaftan san kana booda marroolleen hiriira birriidhaan baasuudhaaf ta'a jechuu kiyya. Warra isin har'a Amboo keessatti hacaaluu awwaaltanii nuti qeerroo Ambooti. Nuti qeerroon Amboo waan akkasii bakka hin buufnu. Nuti qeerroo Baaleeti. Qeerroon Baalee wayyaaneen jaalatu. Nuti qeerroo Arsiiti. Qeerroon Arsii wayyaaneen fedhu. Nuti qeerroo Jimmaati. Qeerroon Jimmaa wayyaaneen fedhu. Nuti qeerroo Harargeeti. Qeerroon Harargee wayyaaneen fedhu. Mallaqaa warra isin iyyisiiftan san yeroo gabaabduu keessatti marroon dirribaa mallaqa itti kennee mallaqaan iyyisiisuudhaaf qophoodha jechuu kiyya. Agartee Oromummaadhaaf iyyaan jiru namni sun. Abiyyiin Oromoo bu'aa buusee iyyaan jiru. Abiyyiin Oromoo deebii takka deebisee iyyaan jiru. Birrii isaa itti kennanii kootu ummata kakaasi. Kootu dura dhaabadhuu hiyyi. Bifa kanaani amma booda mallaqa isin ittiin ummata bittan sanii mallaqa bituudhaaf ajajaa walii gara waraana adda bilisummaa Oromoon ala jiru garaa isaa hidhatee dalagatee mallaqa isaa sa'atii takka keessatti miiliyoona takka tuqaa shanii ol walitti qabuu dandeenye jirra jechuudha. Gurratti isin calawu. Ijoolleen oppodiyoo warri biltsiginnaa maraattan isinii galee nama 300 jennaan tuffattanii miiliyoona tokko tuqaa shan walitti qabne yeroo muraasa keessatti kana caalaa godhuu dandeenya. Kana caalaa nama 300 sanirraa yuuroo 1,000 fuuna laal. Yoo Oromoon as keessa jirtu lammaffaa deebitee dammaquu baatte nuti warri guyyaa kaleessaa achitti argame sun 1,000 ofirra kenne marroon akka Oromiyaa guutuu keessatti warra birriin bitamu birriin bite warra Oromummaadhaan amansiisee Finfinnee to'atu irratti dalayna malee of duuban deebinu. Abbaa ciifte ciisa malee, abbaa raftee rafa malee, abbaa dilibsii kee jala bultee bula malee nuti qabsoo teennan dhaabnu haga qabsoo Oromoo galmaan geennutti. Waraana adda bilisummaa Oromoo tumsuu irraa of duuban deebinu. Oromoon Ameerikaa jirtu akkas, Ingiliiz akkas, Awustiraaliyaan akkas. Iddoo kamittuu Awurooppaa kana keessa warri jirru taarika dalaguudhaaf deemu. Taarika biiliyoonara ta'aa jira waraanni adda bilisummaa Oromoo. Rakkina birrii hin qabu warra. Nama ittiin bituufis, meeshaa ittiin bitatuufis, mindeessuufis. Bakka. Isinii galee nama 300 jennaan ijoolleen oppodiyoo gammadde garuu nama qunnagarii qabu dhufe. Agartee nama dhaqee fotoo achitti ka'ee galuu miti warri guyyaa kaleessaa dhufe. Warra dhaqeetuma dhaabatee fotoo ka'ee suufa ofii tottolfatee dhufe iddoo namni dhufe jedhee galuu miti. Warra kiisha ofiitii baasee Oromummaan itti hadhaa'ee namummaa isaa qabantu miiliyoona 1.5 isinii gadi lash godhe. Miiliyoona 2 yoo isiniin jenne kaamataan isin fanadda'aa mire. San isiniin jechuun barbaanne. Miiliyoona 2 walitti qabne yoo nama isiniin jee mataan isin dhooya. Marallee isin maraachuun sirrii miti ijoollee biltsiginnaa. Marallee sammuu keessan dhoosuun dogoggora. Isin agarre sammuu keessan dhoosuun dogoggora. Nuti sagantaa itti aanutti laal. Yoo barbaachisaa ta'e sitti mala. Waraanni adda bilisummaa Oromoo bifa amma jiru kana marroon itti dhukaasee gara fuulduraatitti dhufee kokkee tana gaafa si qabe laal. Ani kophaa kiyyatti yuuroo 2,000 akkana baasee kenna. Harka kiyya kana Allah. Gaafa marroon dirribaa Amboo dhuunfate. Gaafa marroon dirribaa magaalota Oromiyaa kana akkana hudhee qabe. Ani to kophaa kootitti yuuroo 2,000 lafa kaaya. 2,000. Sii galee ganaadha isiniin jedha laal. Uf duuban deebinu birriif jechallee nuun injifattan. Namaaf jechallee nuun injifattan. Marroon dhaamsi ani isinii dhaamu. Waraana adda bilisummaa Oromoo leenjisaa uummata. Dargaggeessa Oromummaa isaatitti amane. Qeerroo Oromummaa isaatitti amane. Ka ani Oromoodha ofiin jedhu. Ka quuqama qabu. Sirritti leenjisa. Sirritti. Dachii kana balleessaa leenjisa. Itti fufa bosonni Oromiyaa marti waraana keenya ta'uu qabu. Kanaafi waraanni adda bilisummaa Oromoo ummanni Oromoo 1,000 akka ummata Tigraayitti fakkeenya fudhatee akka nam tokkochi mindaa isaa ji'aan fudhatu akka isinii kennu yoo ka barbaadan taate alaalaal sitti mala. Yoo Oromoon mindaa isaa ji'aan fudhatu diiyaaspooraa irraa fudhachuu barbaadan ji'aan akka fudhateen yuuroo 1,000 qaci godhee diiyaaspooraa yoo lafa nuu haa kaa'u jettan waraanni adda bilisummaa Oromoo akka waraana TDF kanatti kokkee qabuu qabdan saroota biltsiginnaa. Kokkee gaafa san Oromoon ta kiisii qabu dhiisi. Kiisii yoo qabu fixate dhugaa sitti maan liqeeffatee sii kenna. Yaa waraana adda bilisummaa Oromoo dhugaa jirtu siif himaan. Jabaadhaa. Sochiin keessan Oromoo dammaysee jira. Oromoon duraan kanan godhu har'a isin sochootanii Oromiyaa dhuunfannee jirra. Finfinnee seenuudhaaf deemaa jirra isin jennaan Oromoon guyyaa takkatti miiliyoona 2 walitti qabuu jalqabe. Magaalaa takkatti keessatti Jarmanii guutuu sitti hin fakkaatin. Magaalaa Nuurambargi jedhamtu qofa bar. Maal seetan isin? Biyya Jarmanii guutuu walitti qabaan jiru. Hin dogoggorina qeerroo Baayer jedhama. Amma naannoon jirru kuni naannoo Baayeri.
warri kaleessa miiliyoona 2 Itoophiyaa wali qabe sun ujoollee naannoo tokkooti bar. Ujoollee naannoo tokko fageenya akka Jarmanii guutuuti miti. Jarmaniin biyya guddoodha. Biyya guddoodha. Fakkeenya Frankfurt jedhanii Dortmund jedhanii Leipzig jedhanii Marre jedhanii Bayer jedhanii magaalaan isii isaaban qabu. Kana mara keessa jira Oromoon. Nuti Oromoo akka biyya Jarmaniitti jennee waamne. Qeerroo Bayer tumsa waraanaa adda bilisummaa Oromoo jennee waamne. Naannoo Moonchiin naannoo kanneen irraa dhudhufan. Walumaa galatti magaalaa tokko keessa wanta kanaa ta'aa jira. Naannoo tokko keessa naannoo Bayer jedhamu qofatu miiliyoona 2 olii qaba guyyaa takkatti. Laali miiliyoona 2. Kana maaltu fide? Marroon Finfinnee seenuuf deemaa jira. Sochiin waraanaa adda bilisummaa Oromoo jabaate jennaan Oromoon kiisa isaatii gadi baasee waan qabu itti gadhadhaataa jira jechuudha. Maaliif bilisummaa barbaannaka? Karaa dhugaatirra deemaa jirra waan ta'e. Kanaafi wanni ani waraana adda bilisummaa Oromootii dhaabu akkasumas warri waraana kanatti dhiyaatanii isaa waliin haasoftan sochiin isaanii daran dabaluu qaba. Gaafa san uummannis waan kennu laallatu jechuu kiyya. Isin galee uummannis kiisa isaatii baasee mallaqa kennuun hin sassatu. Birrii isaan lubbuu fi qabsiisanii Oromiyaa wala boomsuudhaaf tattaafataa jiran ati birrii 10 kennuun ama birrii kaleessa birriin 10 hin jiru. Birriin 50 hin jiru guyyaa kalee yuuroo jechuu bar birrii jennaan birrii biyya keessaa Itoophiyaa san seena. Yuuroon 50 hin jiru yuuroo 100 gad hin jiru guyyaa kaleessaa jechuudha. Kuni jalqaba godhame jaran duraan Oromoo woboo ka qarqaaru yuuroo 20 yuuroo 30 sun irraanfatame. Nuti dhaamsa gaafa Aishaa Goobanaa waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin zoonii kibbaa keessa dhaabattee dhuftee isiin yuuroo 100 tanaannatti hin fiiginaa jette gaafa san waadaa seene qeerroon yuuroo 100 isinitti hin fiigu qeerroo. Isin ammoo akka qeerroo yuuroo 100 isinitti hin fiine yoo barbaadan taate taayee danda'a gurra qabdanii nutti argisiisuu qabdan jechuudha. Alamuu simee gurra qabdanii nutti argisiisuu qabdan jechuudha. Bakka kana isin gootanitti waan takka laali birrii mitiyyuu lubbuu ofiitu isinii kennuuf qophoo manni Oromoo. Mallaqa mindaa birrii buutee baddu tana dhiisi jechuudha. Isinii galee kanaafi waraanni adda bilisummaa Oromoo sochiin isin gootan daran jabaachuudha qaba. Gaafa san akka uummanni Tigraay diyaaspooraan Tigraay mindaa isaa yoo 3,000 argate 3,000 akkasi kennaa ture. Maaltu san godhe? Qabsoo waraanni Tigraay geggeessaa jiru beekan. Lola waraanni Tigraay itti jiru beekan. Yoo isin bifa saniin kottoonfattanii jilbiifattanii itti dhadhooytanii gara Finfinnee qajeeltan ani mindaa kiyya 1,000 takka yoo argadhe 1,000 takka akkasii sii dabarsa. Waan nyaadhu qofa keessaan bifadhe mana ijaarachuu kaayoon qabuan. Mana bitachuu kaayoon qabuan. Jalqaba bilisummaa barbaada habiibii. Walabummaa barbaadaan waadaadha laal. Waan jedhen godhaammoo kanaafi nutti argisiisa gochutti jirtan itti fufa. Dhiibaa duratti amboo qabadhaa magaalota Oromiyaa hunda dhuunfadhaa sodaa tokko malee gara duraatti deema. Gaafa san akka isiniin jedhe kana goolaa jechuudha. Gaafa san Oromoon okota keessatti haftellee taharra dilibsii jala jirtullee gadi baati gaafsa. Si galee sitti dabala baaka gaafa hooyee dhufte warri kalee sarafellee sitti dabala jaalataniiti miti bar. Si gala warri wayita rakkinna amma ati maali jeen arrabsu kun marti gaafa isin dhuftanii Finfinnee seentan qabatamatti amboon to'atamtanii dhagaye marti isaa dhufee harkasiidha. Natti dabalama hay jedha hin ta'u warruma har'a jiru kanatu gaafa sanis jira. Kanaafi sochiin keessan daran dabaluu qaba. Waraana eebbistan itti dabalaa lola keessan guyyarraa wixxisiisaa. Information keessan guyyarraa nuu kennaa miidiyaa irratti baasaa sooshaal miidiyaa kanarra facaasaa magaalaa kana to'anne qabsoo akkanaatitti jirra buchulloota hagana boojine hagana barbadeessine hagana magaalaa kana baafne kana haasa'utu hojii keessan agarte kana dhaamsi isinii dhaamuwan mallaqaaf jecha akkanan jedhina qabsoo keessan qofa qabsoo dhugaa isinirraa barbaannanu akka kaleessa abaa'oo kanaan duraatii miti marroo ati har'a Oromiyaan bilisoomsettee kaate nutis akkasumatti kiisiin teenna homaa miti jennee kaanee jirra agarte mallayni kenna isin hin caaltu lubbuu teessan san hin caaltu jennee kaanee jira jechuudha. Kanaaf Finfinnee namni to'achuu qabu isin jabaadhaa ergaa kiyya kana akka biraan naageettan waraana adda bilisummaa Oromootiif kana dabarsa jechuudha. Uummanni Oromoo dammaqee jira. Warri dammaqee kun yoo jabaanne karafaa jirurree nuti dabalamuu danda'a jechuudha. Warri rafaa jiru nuti dabalama. Warri biyya keessa jiru ammoo ijoolleen dammayte marrootti makamte. Ta dammaquu didde birriin bitan san birriin argamaa jira. Diyaaspooraan Oromoo fuula gara itti garagale qabsoo isaa galmaan gaya. Waa maraayyuu birritu galmaan gaya. Mallaqa qabaattee qawwee qabaannaan hin injifatta. Shakkiin takkallee hin jiru. Har'a Abiyyiin Ahmad qawwee siin qabu birri siin qabu. Zeero. Qawwee siin qabu birri siin qabu. Harkaa dhumatte qotee bulaa saama
jaarsolee saama achi keessa gibira kafalaa jedha asiin lola deemaa jedha ummanni gibira kafalamoo lola deema. Hiyyeessa ta'e baramma waraanni Itoophiyaa birrii mindaan argatu. Waraana adda bilisummaa Oromootu daran caalee amma bara. Waraanni Abiy Ahmad damoosan qabu, nyaatan qabu, dhugaatiin qabu. Qotee bulaan Oromoo hin qotatu, hin bocatu, hin facaafatu. Wada gimbar. Xoorinnatii deemaa jedhaniin lolatti deema hiriira baya. Laalibe guyyaa har'aa Oromiyaa keessa maaltu jira? Magaalaa mara keessa gayyaasanii Tigreen hin deebitu. Abaa'oo shaneen xilaata kennaa hin barbadeessinaa lafarraa dhabamsiifna akka gaafa Abiyyi baatii sadii dura hiriira bayaa turtan walli isin fiddatta kallee jiru dhugaa isiitti baaya hiriirri keessan ummata ibiddaan hudduu keessa keettanii ibiddaan gubdanii mana gayyaaftanii hiriira baastan hinjifannoo fiduu hin danda'u waan takka sitti maa Abiy Ahmad haga fedhe abbaan fedhe gabbee juntaa jedhu ummata miskiinaarra gabbaaftanii juntaa jedhuu miti jeneraalonni teessan ajajaan 91ffaa juntaa barbadeessa jedhee ijoollee qeerroo jedhee walii qabee waraana eebbise waraanni ani eebbise kuni ummata Tigraay fi shanee bira kutee xilaata biraa kabadee dhufuufuu baqii jedhaa ture har'a eessa jira harka Tigraay jira jechuudha TDF hin boojjite waraanni Tigraay achitti qumaara irratti taphataa jira jechuudha isin beena likki keessan hiriiraan du'a oolchuu hin dandeessan hiriira bahuudhaan lubbuu keessan dheereffachuu hin dandeessan shanee jettaniif shanirraa waa buusuu hin dandeettan TDF TPLF jetteef wanta ittiin hir'istu takka illee jiru natu sitti hima dubbii dhugaa agarte takbaariidhaan akka dhiiraatitti iddoo dhiirri dhaabattan dhaabadhaa kootta achi teettanii Finfinnee keessa ummata ibiddaan gubdanii kadiiree teessan ganna gandatti birrii gurratti cuqqaaltanii ummata gadi yaasa juntaan dhufee isin barbadeessu edha shaneen dhuftee isin barbadeetu eddi kanaafuu balaaleffadhaa kaleessa akkana isin gubde aayilaandii isin rakkiste aayilaandiin ibidda isin irratti cobsite isinuma godhaa ture kaleessa sanillee oppodiyoon kophaa isiitii miti TPLF ka kaleessa kana dalayde isini mataa keessan abbaa duulaa gammadaa alamuu simee awwaluu abdii shimallis abdiisaa isinii miti warri ijoollee Oromoo laayitariitiin aayilaandiidhaan ibiddatti naqee gubaa ture isini mataa keessan har'a ammoo ufummata qulqulluu gootanii Tigree balaaleffattan. Ufii keessan nama natsaa gootanii ummata Oromoo balaaleffatan. Kuni dogoggora guddaadha. Hin jiru wanni akkasii ammoo waata akkasii fi malaan. Hiriira akka gaafa Abiyyiidhaan wal dhufeeti hiriira bayaa jirtan. Amma guyyaa kaleessa malee dheengadde jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa gibirri haa kafalamuu jedhaa jira. Ooyi ummanni kuni eessaa fuudhee kafala gibira. Lolatti deemaa jettaniini qotee bulaan akkan qotanne gootanii akkan facaafanne gootanii eessaa fuudhee kafala xayyib ummanni kun gibira eessaa fuudha amma birrii gibira eessaa fiddare qarqaaraa kaashi isinii mootummaan irraa kafalaa ummata Itoophiyaa irraa gibira dhuguma isin mootummaan irraa kafalaa ka dimbaaritti deemaa jettaniin akka ummanni hin dalagan akka qotee bulaan dachii isaan qotanne namni ummata irriba dhoorgee dalagata dhoorgee isinii miti kadiiree keessanii hamma ammoo gibirri gahee jira gibirri kafalamuu qabaa jira gibirri kafalamu maali ummanni birrii hin qabu hin qotanne hin facaafanne lolarra ture ummanni daangatti deemee lolaa jira qotee bulaan akkan dalaganne godhaa turtan gabareen akkan facaafanne godhaa turtan jaarsi akkan dalaganne godhaa turtan jaartii dullatti bututtu ispoortii dalaysiisaan baane gadi baaftanii jilbiifachiiftanii luka samitti ol qabdee jaartiin ciisaan turre qotee bulaan akkana cillaayifataan turre sammara amma eessaa fuutanii ummata Itoophiyaa gibirri gahee jira. Gibira kafalaa biyya diidanii jirta yaa biltsiginna biyya balleessitan nama silaa qotee facaafatee dalagatee gibira kafaluu danda'u isin lolatti deemaa jettanii gaafa kaanii hoo gibirri dhufee jira namichi kun hin dalaganne naggaadee naggaadummaa dhoorgitanii amma eessaa dhufa gibirri hiriira feetan godha hiriira feetan maqaa feetan dhayaa shanee hatta wayita irriba siree keessa irra ciiftan wayita manaa gadi baatan wayita fincooytan wayita karaa adda deemtan juntaa shanee wanni isin fiddan takka illee hin jiru. Wanti isin fiddan takka illee hin jiru. Kaleessa maa waan fidina. Abiyyiin Ahmad hiriira 99 waame. Hiriira 99 hiriira fakkeessaa jechuudha. Arsii keessatti, Baalee keessatti, Bujiitti, Booranatti, Jimmatti bakka kamittuu hiriira waamaa turte. Hiriirri siif birqiidha. Siif birqiidha hiriirri. Yeroo kamuu hiriira waamta. Addunyaan harka nurraa kaasi. Addunyaan harka sirraa kaaftee jirti. Ati bakka itti seentu soqadhu addunyaan maal gooti qaraayyuu harki sirra hin jiru bar harka nurraa kaasi jedhaa jira ummanni Itoophiyaa kaleessa akka jechaa turtanii barsi kaleessuma tana dura baatii takkan caalle ijjuunan isaa Itoophiyaa laa jettanii hiriira ba'an turre Finfinnee keessatti Adaanechi Abeebee fa'aa achirra caffaraan turre
qotee gabareen keessan bututaan cabaa hiriira haaraa isin fakkaata wanni kun hiriira waa fiddare jiru abaddan Abiy Ahmasitti maan ati dhiigaa caaluu hundeessaa dabalatee ilmaan Oromoo miskiina cafaa turte lubbuun Itoophiyaa keessa qabamtee olaantummaa seeraa jala ooluuf deemta malee ati biyya san keessaa illee carraa baqachuu argachuudhaaf hin teessu waraana biyyi sun qabdu guutuyyuu fixxe lafarra amma waraanni Itoophiyaan qabdu dhume wanni hafe maali qotee bulaa leenjisuu gabaree leenjisuu achi booda gabaree lolatti oofta guyyaa kaleessa waraanni birgeedii jechuudha 14 daaraa ta'e waraanni Itoophiyaan qabdu kabiraa ammoo ganaa bifa haaraan dhufu namni dhufu eenyu eessaa dhufu Itoophiyaa amma waraanuma isiin qabdu bachallee godhee bara Abiyyi fixe bara waraanni biyyattiin qabdu bachal janaaza ummata walloo dhageeffadha ijoollee walloo waraanni Abiy Ahmad asiin bututee dasee kombolcha kana keessa ari'anii kamisee keessa ari'ame walloo keessa deemee kun qawwee gurguratee tishartii namarraa baasee tishartii uummatarraa fudhatee jechuudha waan ittiin miliqu bifa sanii reenjarii waraana ofirraa baasee dhokataa jira muluma salphanne gaafatanaa baane dubbannaa dhageeffadhaa ijoollee walloo kijiba takka ittiin dabaltu laal jala seenii dhageeffadhu haasaa achirraa bilbilaan isaan haasaan waraanni isaa salphatee bara huccuu ofirraa baasanii huccuu waraanaa kana uffata akka kiyyaa kana namarraa kadhatanii godhataniitini miliqutti jiran warri lubbuudhaan rabbi isaan hambise kun booji'ame barbaada amma Itoophiyaa waraana hin qabdu bara biyyi feete dhuftee dhukkee itti kaasuu dandeessi biyyi feete Itoophiyaan amma waraanni isiin qabdu dhume Abiyyi waraana biyyi qabdu fixe easy kaabaa jedhaa easy maalii jedhaa easy achii jedhaa bakka maraa walii qabee dhumate amma martisaa dhumate immanni Itoophiyaa accirmii moor jedheen itti meeran isin accirmii mooriidha waa takkan dubbattan jedheen kunoo gadi bayanii shanee dhabamsiifnaa juntaa dhabamsiifnaa wayyaaneen hin deebitu wayyaaneen akkuma achi teettanii Finfinnee keessa deemtanii wayyaaneen hin deebitu kaleessa akkas nu goote oppodiyootu akkasi godhe warrumarra ibidda sin naqee gasi baasee hiriira si baasu kanatu kaleessa TPLF itti si kenne ibiddaan si gubaa ture yaa ummata Itoophiyaa yaa ummata Oromoo miskiinan ta'inati warri kaleessa ibiddaan si gubaa ture warri kaleessa akka eebbisaan addunyaa lafarra harkifamu godhe warri nadhii gammadaa ajjeese oppodiyoodha abbaa duulaa gammadaatii fi Abiy Ahmad ajjeese nadhii gammadaa jara kanniintu nyaate har'allee taanaan jarumatu aangorra jira mee warri kaleessa wayyaanee falmee nama kamtu bu'aa buufate naaf himaa warri irra gabbaatanii TPLF hin deebitu maarreen hin deebitu kun rakkoo takkallee qabu dirqama iyyaa jirtan akka mana hidhaan seenneef yookaan akka isin ajjeefneef iyyitan homata akka sanitti illee duuti isin raafuudhaaf hin teettu lola isin oofuu deema namichi gara lolaa jedhee ka dullaa qabdu dullaa kee qabadhu ka ulee qabdu ulee kee qabadhu ka dhagaa qabdu dhagaa akkamitti dhagaan lola deema namni jedhan taarikuma kana agartaniisin akka Itoophiyaa keessatti malee an akka addunyaatitti biyyi dhagaa qabattee loltu argeen beekon namichi isa dhumaa irraa ummata miimoorii hin qabne ummata Itoophiyaa ta'uu amanee jedhee dhagaa qabadhaa ulee qabadhaa dullaa qabadhaa waan qabdan qabadhaa gabbayaa jedhe ka waan takka kan qabne maal qabatee gabbaa tayyib muka muratee ulee mukarraa cabsatee deema jechuu lola Abiy Ahmad kana isinii fide yaa ummata Itoophiyaa bu'aan isaa kana kanaafi hiriira baatanii dhiistanii shanee jettanii juntaa jettanii kanaan dura kaasaa turtan bu'aa ka isiniin buusin hiriirri isinarra baatan bu'aa isiniin buusu bara Abiyyiidhaaf hiriirri birqiidha bara isaa lubbuu isaa tana tasgabbeessuu barbaada beeta akkam godha beeta kadiiree tana ibiddatti naqeet mee ummata gadinaayaa isaa takka ummata kana ija dura uf laala achi booda hafuura baafadhaa jaabar nama akkanaati bara Abiyyiin akka nama oksijiinii fudhatu ummanni amma irra gabbayeemi bakka ummanni nafaana jira jaa ummanni sun garuu akka inni itti bahe hin beeku bara ummanni irra achitti bahe suni jaalatee bahee fi dirqamaan bahee isaa irraa hin beeku callisee Finfinne mataa'ee televijiina keessan laalee ummanni na waliin jira jaa bakka yoo soba jedhu ummata kana ammaan jedhaan gara dimbaarii jedhan sunillee achitti dhumaa lola takkaa hin geggeessaa torbee takka hiriiraan dhaabaa torbee takkatti isan keessa waraanatti noofaa achi booda waraan isaa machal jedhaa ammallee Tigreen dhufte magaalaa kana qabattee ABO shaneen dhufte magaalaa kana qabattee yoo dhaga'e hiriira deeggarsa biltsiginnaa jedhan bakka maal godhan ammallee nama gadi yaasaniit fotoo isaanii kana televijiina irratti mul'isanii hafuura baafata Abiyyiin Ahmad alhamdulillah namni na waliin jira jaa bakka amma wanni inni godhaa jiru kanuma waan biraa waa takka of keessaan qabu wanna takka hiriirri isa akka hiriirri bu'aa qabu jedhara hiriirri bu'aa takka qabu kalolaa jiru warra hiriira ba'uu miti waraana dimbaarii irraa dhumaa jiru waraana xarafa irraa dhumaa jiru kana wanni ilaalamuu qabu kanaafi warri gadi baataniitumaan waan fedhan jedhan kanan beeyna kuni qeerroo osoo hin taane warri arra miidiyaa oppodiyoo irraa miidiyaa akkamirraayyuu ergaa dabarsaa jiru martisa kadiire Abiy Ahmad guutuun isi Oromoos ta'uu hin qaban
afaan oromoo barachuu isaanii qofaan ummata keenya gowwoomsaa jiran wanti biraa wanti oromoon argate takka illee jiru kanaaf amboo keessa dhaabatee akkamitti waa'ee amboo ijoollee amboo dubbatamee namni sun amboon biyya Hacaaluu Hundeessaati Hacaaluu namni ajjeese Abiy Ahmadi Hacaaluu amboo caalaa Hacaaluu caalaa waan jaalattu hin qabdu kanaaf jarana gowwummaa akkasii hin jirtu ummanni oromoo osoma beeku callisaa jira garuu guyyaan tokko dhufuuf deema guyyaan nyaatamtan tokko kanaaf mee gaafa waraana adda bilisummaa oromoo dhufee amboo seene ummata irratti hiriira bahee nu keessaa bayaa jedhuudha ilaalla kaayee yaa podiyo dhugaasi fi maal mee waraanni adda bilisummaa oromoo dhiibee dhufee amboo haaseenu mee nam tokko gadi bahee akka irra isin dirqamaan gayyaaftan kanatti shaneeni balaaleffana namni jedhu argamu mee namnummaan tokko argamu isin agarra tokkochi isaan argamu waraanni adda bilisummaa oromoo amboo seenee dhageennaan ummanni magaalaa sanii marti akkanatti alaabaa isaanii walaawalee waliin fataa zanaa jedhee kararra dhiichisa kanatu deemuudhaaf deema malee fakkeessaa keessaniif magaalota garagaraa keessa dhaabattanii ani akkasirraa dhufe hiriira kana maa dhufte juntaa balaaleffachuu dhufe shanee balaaleffachuu shaneen akka nu goote xilaata Itoophiyaa diiguu diimti wayyaanee waggaa 27 nagumte akkanatti hin deebineef asit dhufe xayyib akkasitti hin deebineef Abiyyiin maasi godhaa jira Abiyyiin ama dhadhaa si obaasaa jiraami dhadhaa si obaasaa jira inni wiiskii si obaasee sakaraana si godhee waan hin taane isin godhee gadi isin yaasee isinitti taphata kanaaf ummanni keenya ummanni oromoo akka isin waan kana keessa hin jirreen beekna nuti fakkeessaa isaan miidiyaa isaaniitiin kadiiree nama takkaaf lama miidiyaa irratti as baasanii ummanni abbichuu waliin jira gadi ba'e jan akkamiin baane ummanni isinitti malallaan daseen gaafa qabatamtu ummanni dasee keessa jiru Tigraay mormee hin mormine tokkochillee kombolchi gaafa qabatamte ummanni kombolcha jiru Tigraay mormee nam tokko gaafa dhufee waraanni adda bilisummaa oromoo amboo seene laalaal amboo jechuun finfinneen tokko war gaafa woboon dhufee amboo guutumatti qabate ilmoo namaa takka ta waraana adda bilisummaa oromoo balaaleffattu argachuudhaaf hin teessan takkatti kana qabatamatti isin argisiisuudhaaf deemna fakkeessaan isinirra gootan guyyaa lama carraa isinii kennuu hin dandeessu hafuura ittiin baafachuuf gootan ummanni na waliin jira ammallee ummata baay'eetu hafee kanallee lolatti oofee ajjeesa kanuma hojiin kee Abiy Ahmad wanni ati jiteettuuf salpha wala Itoophiyaa bulchuun kee qaqqaa kanuma ummata hiriira baastee baay'ina ummata laalteet waraanaaf qopheessita san boodallee qalas bakka akkasumatti Itoophiyaa ceesisaa jirtaati banna ceesifte Itoophiyaa kanaafi hin qabamta garuu biyya san keessaa bahuudhaafis hin deemtu achi keessaa bahuudhaafis carraa argataa hin jirtu achumatti qabamtee olaantummaa seeraa jala ooltee biyyuma san keessatti jechuudha osoma gaafa dubbiin sitti jabaattu ummata hiriira baaftu osoma gaafa dubbiin sitti lasheettu kan lolatti ooftu osoma gaafa dubbiin sitti jabaattu ummata hiriira waamtu nyam Itoophiyaa keessatti qacam barumsa taata ummata biyya saniitiif mootummaa si booda dhufuuf barumsa ta'uudha qabda jechuudha fakkeenya sirraa fudhatanii namni kamuu biyya san keessa waan balleessu mootummaan si booda dhufu sirraa barachuu qaba kanaaf olaantummaa seeraa jala ooluun kee dirqamaa jechuudha to'atamuudha qabda biyya kamittuu baqachuun qabdu biyya kamittuu siddeetattummaa biyya Itoophiyaa keessa qabamte yakka dalaydeef nama ajjeefte ummata hiite ka weerarte ka dhabamsiifte seeraan itti gaafatamuun dirqamaa jechuudha kanaaf har'a yoo dubbiin si jabaattu ummata hiriira waamtee bakka ummanni na waliin jira allaqe accirmii mor jettee ni jirta itti fayyadamaa jirta akkuma jettetti jechuudha bravo kanatti si takkaasaka'ee jira kanaafi garuu wanni ati fiddullee hin jiru hiriiri kun bu'aa buusullee hin jiru Tigraayis dhaabuu hin danda'u waraana adda bilisummaa Oromoos dhaabuu hin danda'u injifannoon ni dhufa Finfinnee yeroo dhiyootti harka waraana adda bilisummaa Oromootitti kufuunis waan hin oolle kanaaf nuti ilmaan Oromoo bakka jirtan hundatti diyaaspooraan Oromoo bakka jirtan hundatti qabsoo kana tumsa waraana adda bilisummaa Oromootiif tumsa godhaa hoggantoonni waraana adda bilisummaa Oromoo illee qabsoo keessan finiinsa gara duraatitti deema ummanni har'a isin agartan sun yaa waraana adda bilisummaa Oromoo siif hima dhaga'i warri har'a Finfinnee keessatti magaalota Oromiyaa Baalee haa ta'u Arsii haa ta'u Guji haa ta'u Boorana haa ta'u Jimmaan haa ta'u Harargee haa ta'u iddoo kamirratti warri har'a hiriira Abiyyi bahe kun isiniifillee akkasumatti hiriira baha waan takka hin shakkina isiniifillee akkasumatti hiriira baha indahum isaan kana caalaa isin jaalata ummanni isaan kana caalaa isin jaalata har'a abbaa jabaateetu biyya san keessatti aangoo qabachuudhaaf deema Tigraayis haa ta'u waraana adda bilisummaa Oromootis haa ta'u bilxiginnas haa ta'u bilxiginnaa yoo jabaatte jiraachuu dandeessi yoo dadhabde hin baddi kanaaf
waraana Bilisummaa Oromoo injifannoo kee galmeessuudhaaf jabaachuu sirra jira. Humna namaa jabeeffachuu jira. Mallaqa ammoo ummata Oromootitti dhiisi. Oromoon biyya alaa jiru yoo isin jabaattan wanta akkasiin irraa nan bifatu uf duuba sin jedhu bitatti sin jedhu mirgatti sin jedhu uf dura laalee jira ummanni keenya. Kanaafi injifannoo keessan goolabuu qabdanii jabaadhaa tarkaanfii keessan sochii keessan itti fufaa gara Finfinnee marsinee jirra akkuma jettan to'annoo keessan jala ooluu qabdi yeroo dhiyootti. Hiriirri Abiyyi kun hiriira isa dhumaa ta'uudha qaba. Hiriirri guyyaa har'aa inni godhe, hiriirri inni kaleessa godhe, hiriira isa dhumaa ta'uu dhiifi qaba. Kana booda ummata ijaan arguun qabu bakka. Dhumate ummanni televezyiina irra bahee isa arguun dirqama. Amma booda ummanni inni arguu qabu deeggartoota waraana Bilisummaa Oromoo ta'uu qaba. Oromiyaa kam keessattuu. Kanaafi kanarratti hojjennu irratti dalagaa hayyoonni Oromoollee kanarratti hojjedhaa. Ummata Oromoo qeerroo qarree kakaasaa injifannoo naa xumurru ka bilchiginnaan ummata biddaan gubdee godhaa jirtu kana dhagayina dubbii waan biraattu jira. Kanaaf galatooma wanti jiru kana fakkaata. Injifannoo ajaa'ibaattu goolabamaa jira. Keessaaf alaan baay'ee namatti tola. Ummanni keenya qarqaarsa gootaniifis galatooma ka godhaa jirtanis ka ganaa godhamuufis itti fufuu qabaa. Injifannoon ka ummata Oromooti. Horaa bulaa fayyaa naataa guyyaa gaarii nagaatti isiniin jedha.